jirtu Oromooti kan kaabaa kibbaa kan bahaa dhihaa kiristaana musliima waaqeffata osoo hin jenne hundi keessan Shaalloo Oromoo show subscribe like comment gochuun bira dhaabbadhaa. Okay, akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Shaalloo Oromoo share like subscribe gochuu hin dagatinaa jidduu kana badee jira. Har'a caffee irratti jechuudha waa'ee jimaatii fi waa'ee obbo Taayyee Danda'a irratti maaltu akka ka'ee fi walduraa duubaan kan agarsiisu ta'a awwaalama jechuudha. Tokkoffaa irratti waa'ee jimaa irratti wal qabatee miseensi paarlaamaa tokko maal akka jedhe kan isin dhageessisu yoo ta'u, isa lammaffaa irratti immoo obbo Taayyee Danda'a irratti miseensi paarlaamaa irratti immoo maal jedheetiin akka inni qeeqee kan isin kaasu ta'a. Mee waa'ee jimaatitti haa darbu miseensi tokko waa'ee jimaa irratti mee maal akka jedhe sirriitti haa dhageeffannu. Akka godina Harargee dhaatitti godina Harargee bahaseennaatti jiruun keenya jakkaa'u jiruun ummata keenya muka jimaa jedhan kana. Muka jimaa jedhan kana bakka abaarsa fuudhen beeynu durillee abaarsa waan qabu bakka abaarsa fuudhen beeynu ammoo mootummaan hin wallaaltu. Tanaafuu wanni jennu mootummaan quba qabaannaan harkarraa fudhachuudha nuu qabdi. Ta quban qabne taanaan seerattuu wanni isin quban qabne waan jiru waan yoo isin quban qabaannees barachuudha qabdii jenna inshaa Allah. Maaliif yoo jettan jimaa hoggaanii fi ja'an jimaan qabsaawaadha. Qabeenya biyyaati. Kan qabsaawee biyya bilisoomsu sababaa haa ta'u isa. Diboota haa bitu isa. Kan maallaqa dhiheessu isa. Kan nama kana masruufa isaa danda'u isa. Yoo qaceelanii bal'isanii gallaalan kulliin waan namni itti haajamuu jimaa kana ta'uun kijiban ta'u. Amma immoo jimaan kan nuti silaa mootummaa teenyarraa warshaa siidhaafaa godhanii cammaaqii faarraa godhanii Orobbaa Ameerikaa faa barsiisanii eeynu kana soogidda bituu dadhabe. Saniifuu mootummaa yoonii fi kan abaarte taate deebisuudha qabdi. Yoommoo kan isin quban qabne taates waan jimaa abaare sun nurraa qabdee jimaan kun bakka nuu deebi'uudha qabaa kabajaadhaan mootummaa teenya gaafanna. Okay, akkuma dhagaa jirtan kana jechuudha waa'ee jimaatiin wal qabatee akkuma beekamu gabaan jimaa akka gadi buutetti kan haasamaa jiru. Kanaaf miseensi kun waan iyyannoo gaafate na fakkaata jechuudha. Tokkoffaa mootummaan waan kana keessaa harka qabaatu taate harka irraa akka nu kaasu yoo mootummaan ka abaaru taate jechuun abaarsan akka irraa nu kaasu jedhee inni kana jechuun akkasumatti fakkaata jechuudha. Yoo mootummaan harka qabaate akka harka irraa nu kaasudha. Yoo wanni biraa keessa jiraate immoo waan biraa keessa jiru san illee adda baasee mootummaan furmaata tokko akka nuuf laatu jireenyi keenya jimaa wajjin wal qabata waan jedhu akkuma beekamu naannoo Harargeetitti jimaan waan baay'ee jiru ilma namaa keessatti waan gahee guddaa taphatti. Kana qofaayyuu miti diinagdee biyyaa keessatti illee jimaan gahee ol guddaa qabatti. Amma namni kun amma jedhetti induma amma akka cimmaaqillee taate akka cimmaaqitti illee taate osoo akka biyyaraatti gara Awurooppaa kanatti illee nu baatu waan guddaa illee dhugaa baay'ee nawwadu akkas ta'e jechuudha. Amma akka cimmaaqitti ta'eetiniin gara Awurooppaa kanatti illee kan ba'u taate gatii isaa kun ol ka'uu danda'a. Gatii isaa kun yoo ol ka'e immoo biyyi illee irraa fayyadamti. Uummanni naannoo san jiru illee uummanni ittiin jiraatu illee irraa fayyadama waan ta'eef yaadni kun dhugaatti yaada baay'ee bilchaata fi baay'ee namatti toludha. Mee amma immoo akkuma isin kanaan dura dhageessan jechuun paarlaamaa irratti obbo Taayyee Danda'a irraa mirgi himatamuu dhabuu isaa caffeedhaan kaafamee jira. Miseensi tokko immoo yaada isaa caffee irratti kennee jira waan ta'eef mee yaada miseensanii sirriitti wal duukaa buunee haa dhageeffannu. Kabajamoo afayyaa'ii carraanaa kennitaniif galatoomadha. Ani gaafii lama
qofa qaba gabaabaa ibsa guddaa kan hin qabne. Innis kabajamoo obbo Taayyee Danda'a miseensa caffee kanaa hanga ammaa miseensa caffee kanaa kan turan badii shakkii irratti shakkamaniin to'annoo ala oolanii kanuma miidiyaa fi wanniidhaan nageenye jechuudha. Haa ta'u malee namni badii balleessuu hin danda'a. Badii qofa odoo hin taane wanti gaggaariin isaan hojjetanillee paartii kanaafis biyya kanaafis wanti isaan gaggaarii hojjetanillee ni jira jechuudha. Akkuma fakkeenyaatti waa xiqqoo kaasuuf yeroo filannoo paartiin kun dorgomu dargaggoo mari'achiisuudhaan maanifeestoo paartii kanaa hubachiisuudhaan akka paartii kana filatan qabsoo guddaa adeemsanii marii guddaadhaan akka dargaggoo amansiisanii dargaggoonis galanii too dargaggoota qe'ee jiran akka amansiisan wanti yaadadhu jira jechuudha. Kana bira darbee hojii isaan hojjetaniin madaalamanii hanga ministeera dhiyaate qofa irratti yaada barbaan. Yaada murtoo dhiyaate qofa irratti. Kanaaf yeroo tokko gorsaa fi dhiifama taasifamee fi gorsaan osoo bira darbamee maal qabaa? An akka naannoo biraa odoo fakkeenya fudhannee naannoo Tigraay namoonni lubbuu qabeenya akka Itoophiyaatitti barbadeessanii amma aangoo irra jiru aangoo naannootti irra federaalatti keenyumti maa garaa walitti jabaannaa balleechaan sunis. Okay, akkuma dhagaa artan kanatti jechuudha miseensi kunillee kan kaasedha mirga hibatamuu akkasumas asumatti isin beekuu qabdan namni caffee keessa jiru tokko mirga hibatamuu dhabuu kan qabudha himachuudha fi mirgi inni dura caffee keessatti himatamuu dhabuu qabu irraa ka'uu qaba. Sababa kanaan obbo Taayyee Danda'a irraa mirgi dhabamuu mirgi himatamuu dhabuu isaa irraa ka'ee jira. Kanaaf subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa amma deebinee wal agarrutti nagaan ta'a.